ቷት ሰርግ አድርጎላት ጥሎ የጠፋችው የወጣችው ልጅ ማለት ነው። የጠፋችው እንግዲህ እንዳያችሁት ቦርጭ ነው ምናምን ብሏል ማለት ነው እውነቱን ከሆነ። ስለዚህ ልጅ ሰይድና አዩ ወይ ስሟን ጠራሁት። አዩ ኦሶ ከራ ዴማ ጅርቱ ቀበምቴ ዲሩ አይ 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 ሰኒ ኦሶ ነም ወጂን በዳ ጅርቱ ኪወጀቹ አመካ ሰይዶ ኬኛ ወይ ሱማያን ለ ገመዱ አመካ አይ ፊልም ኢሳኒ ኩኑለ መታኑ ኛቴ አይ አኒ ከነ ጃይበ ጀቹዳ ምን በደ ያኒ ከነስ አካ ሆላቲ ማሶ ቀባኒ ሱራ ቀበተኒ ተየቹ ሆላቲ ፈካት ሙጫን ጉደነ ማያዱ እንደው ስላፉ ዮሶታ ኤፈዩ ባት ዋንዴ ኤፊ akka nama hoolaa wayin badee takkaayyuu warii wayii badee raasaa fadhaabbatanii ayyoo eessa jirtaa ayyoo jinnii nyaanka ayyoon kun maalis laa garuu nama akkamitti ayyoon kun ka uummata raasu kun takkaa na fuudhaadhaaf takkaa ammoo dawaa dhuguudhaan takkaa ammoo baduudhaan wayi ayyoon kun dhuguma daa'imni wayii tanaaf fakkaa daa'imni wayii baadhattee deemtiinsa waa jiroonuma ayyoo jedha. Ani kasuma yaatu na ajaa'ib. Wai maqaasiitu dogongoree waamee jette. Maqaasiitu dogongoree yaame. Maa yoo amti maal rakkoo qabamu? Maal jechuudha suma yaatillee keessa micciirraa jirta dhugaa rabbi. Ani kana jedhu ijoollee keenya Oromootiin ajaa'iba. Bakkuma arganii deemanii ila dhugaadha piraankii miti dhugaa osoo dhugaa ta'uu baate akkanatti cidha godhee akkanatti maallaqatti gabbaasee dheerraa odeessan. Wai ijoollee barbee isin hin beektan malee jechuudha. Seniif hin galle malee ciini cidha isaanii osoo hin taane cidha maatiiti. Cidha ijoollee isaaniiti. Cidha maatii isaanii ture isaanillee achirra hirmaatanii fakkeessanii nuuf fakkeessanii piraankii nu godhan malee. An kana arge malee intala samtuu itti heerimuudhaaf jechuudha. Takka gurbaa takka heerimuudhaaf. Dawaa dhuddee mana yaalaa galte guyyaa cidha isii guyyaa halka isiitiidhaan badde. Amma mul'alee Sumayyaadhaaf iyyuu Sayidoon jechuun isaanii gara Sayidooni halkan cidhaa san jechuudha gaafa namni akkas ta'u san gaafa sanna yaalaa baddee jedhe. Sumayyaa ammoo guyyaa cidhaa baddee jetti. Maal jechuun gamiin qabannaa mamee dhugaa rabbos wanni kun daangaa argatin kaa rabbi. Fiilmi isaanii kun gola bosoo argatin akka rabbi asirraa nuun fudhanii wannuma isaan godhan sila piraank jedhanii nu piraank isiistumni nuun jedhaniitu nu asbaha ammoo dhugummaadha asbaammoo in malaala uturatti angaru dhibbaan dhibba piraankidha dhibbaan dhibba itti amana akka piraanki ta'e maaliidhaaf jechuun keessanii oon takkafaadha intalli takka gaafa heerumte bultii ijaarratte osoo sanuuyyuu jechuudha sanuu dirqiidhaan fuudhiidhaan funyamurii warri keenyaa dargee jiru funyamurii itti heerumte guyyaa cidhaa isiitiin maaliif fadi takka hayyee lammata jechuudha. Sayidooni gaafa mucaa kana fuudhu jechuudha gaafa mucaa yoo tana fuudhu jechuudha icciti jireenya isaanii amma dura waan laayifii keessa dabarsa hunda osoo waliin gaafati wal fuudhu eessa jirti lama namni gaafa wal fuudhu icciti hunda walii beekee waan keessa dabarsa wal hubachiise wal fuudha akkanatti fakkaatetti baay'ee isin gaafa saniin jira jettee itti hirmaatte itti heerumte hayyee hoo hin jirallee maal rakkoo qabareema waluma mamsiisuu taate malee. Kanaaf dubbii isaanii soba isaanii irraa mul'ata jechuudha. Keessaafuu mucaa keenya inni maqaan isaa eenyudhaayyuu yaasuma eenyu saffaa dhuguma sobni isaa akkanuma irraa mul'ata maaliidhaafi eenyu maqaan isaa yaasudha maaliidhaafi karaarra dee bakka waan ga'e akka waan hin daalika qilee takka dhaqee ayyoo eessa jirtaa jedha kaa hoolaa wayii taate dhugaa rabbiin na kofalchiisa irraa bushaa akka ka'uutitti irraa natti bushaa illee haalli godhate jechuudha. Suuraa baadhatee magaalaa keessa deeme suuqii fa'aa deddeemee gaafata. Kayaan inshaallah maali isin daa'imamoo ta'eef taa'uu fi deemnaan miliixxee baatesa. Barreeffama 2 baruma Sayidootiif baruma ayyuuti dhugaa rabbi. Odoomesaan wal fuudhanii ilmi horaa jenneen afaan manneesaa isaa ol kanii kiwnu godhan lammataadhaaf ammallee amma galte jedhani ammallee viidiyoo biraa keessatti argitan yookiin borooke ifta galte jedhase ayyuun galte jedhaniitiin achi booda ammallee viidiyoo biraa dalaguu isaan dalagan rakkoo miti maafi warra soddaa sun numa dalagaa jiran miti warra soddaa keenya sun ijoolleen jala deemee bu'aa jirti miti maqaa isaanii ruuttadhaaf maali ka jeessan jechuun gara suu deemte ijoolleen tin akkas taate jinnii taate jaankaa taate jetti waan kanaaf haawaraawanii rakkoon qabu qomeediidhaan ooyuu fatan godhanii jiran dhugaa rabbi waamee qarra
Ijoolleen mana madaamii uffataa jettee jirti. Warra tokko gowwaadhatti jeeqamee dhuguma seela harka sammuu isaanii kan akkana hiraarsaa jira tokko jechuudha. Hundaa miti tokko hunduma isaan dalagan kana dhibbaan itti amanee mataa ofii hiraarsaa jira. Kanaaf irraaf qusadhaas jechuu barbaadeetu ijoollee keenya. Dubartii heerumte gad dirqiidha itti heerumsan ooyyuu funya muriidha itti heerumtuun isii halka san kaatee badduu hin jiru. Duruma takka wal fuudhu dhabuudha. Duruma biraankiinuu godhuudha. Takka ammoo gaafu mana fuudhi jettu sanuu intalli tunuyyuu iccitii biraatiin malee iccitii isa hojiin jiraatuudhaaf ittiin heerume. Iccitii biraa yookiin maqaballeessi akkasuma bultii isii diiguudhaaf bultii isaa diiguudhaaf waa akkasii dhabu yoo itti heerumte malee akkamitti dirqiidhaan na fuudhi jettee isaaf jecha dawaa dhuddee isaaf jecha mushashfaa galaa ciistee isaaf jecha waraabessilee na nyaata jette maal jechuudha jedha taayeen. Ayi maal jechuusu amma isaaniif xeeyyu. Amma kaateen baddu ture kun dubbii sobaati. Ana kiyyatti garuu akka ilaalcha kiyyaan laaleetitti akka fungiin laalteetti malee akka murtee warra fungiitu garuu almuhim walumaa galatti jechuudha. Sumayyaa teenya bagarra oolte warra bultii namaa diiguuf deemu rabbiin haa diigu aamiin jedhaa ijoollee warra masaanuu jibbitan. Warri bultii namaa diiguudhaaf deemu jechuudha. Warri bultii namaa diiguudhaaf deemu rabbi sina haa diigu aamiin jedhaa dhugaa rabbi bultii namaa kabaja qabdi. Dhiiramee kan jira abboo ka bultiin qabaan. Ani wannuma ijoolleen teenya nama bultii qabu kanarra gajjettee qofa wallaalee barbee akka waan addaa wayii ta'e jechuudha. Akka waan hin beeku ana ilaalchisaa itti ilaalan. Wannuma addaa wayiitiin kalas nama bultii qabu kana jedhee fiidii ijoolleen teenya harka caalu jechuun maaliif akka ta'e hin beeku. Kun rabbi isaanii haa laaffisu kan maal jenna silaafuuyyuu. Isaanii haa laaffisu warra bultii namaa diigu rabbi haa diigu diigamuuf jira innillee dabare isaa. Hin geenne malee irra gahuu isaa hin haftu jechuu barbaadeetu walumaa galattuyyuu. Kanaaf jireenya namaa bultii namaa keessaa bahaa bultii namaa dhiisaa fi inni manaa jiraatu akka barbaadetti rabbi waliin haa jiraachisu warra ol fuudhallee warra ol fuudhuu yaadullee rabbi hiree haa bareechuu. Inshaa Allah rabbi hunda keessan takkaadhaan waa isin yaaddan abbaa manaa isin yaaddan akkaataa isin yaaddanii olitti rabbi isin haa kennu dhiyootti. Osoo hin bulin osoo hin turin maaliidhaafuyyuu namuyyuu waan yaade qaba waan qalbii isaa keessa yaade qaba qalbii isaa kana keessa yaade irraa waa itti gammadu waan raahaa itti godhatu waan boruu sammuu isaa boqonnaa itti argatu barbaada ilmi namaa kun dhalli namaa kun uumamaadhaan bakka tasgabbii barbaada keessa ijoolleen biyya namaa tasgabbii barbaada yeroo baay'ee sababni isaa tokkoffaan biyya namaa keessa jiranii jireenya namaa jiraataa jiranii sammuu namaatti ajajamaa jiranii. Kanaafuu yoo isaan tasgabbii barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf keessaa garagarri bultii kan hin dandeenyu. Walumaa galattuu rabbiin haa laaffisu hundumaayyuu kabadallee haa galchuu kabaduu deemullee jala haa cufu jennee du'aa itti kanaan waan biraa maal goonaa miti horaa bulaa nagaan jiraadha. Gaafa ayyuun galte gammachuu ayyuutiif innee dhufna akkasii quba qabaadha jechamaaf. Quba qabaadha haadha dirqii osoo jennu akkana taatee haadha dirqii haadha dirqii hojii keenyaa dhugaa rabbi. Haadha dirqii jedhee maqaa sii baasee haadha dirqiiti barbee ayyuu haadha dirqii inni osoo maqaa baasnu akkasitti nu goote kan hojjechuu amma dheera asi nagaan jiraadha horaa bulaa hayaa isinitti haa tolu aga dhumaatti nageetti.